الو ابا. الو قربي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نجاجر تاني يا ابا؟ فياجر تاجري. سيرا نجا ربي قال نجا وكم زي نجاجر تاني؟ والله الحمد لله رب العالمين. هفورك تودم نجا وما مجا. والله يا ابا نجا وما ijoolleen nagaa maatiin biyyaa nagaa jiru. Wallahi nagaa haatee illee nagaa kaleessuma tana nuu deette. Nagaa galata rabbiitii illee nagaa umaan rabbiin hiike. Mee akkamatti garbee kiyya fuudha hartan jedhanii gurbaa achitti. Abbaa sanumaaf isinit bilbilee beektanii. Fuudhaa yaa ijoollee biyya arabaa tana birri illee hin qabdi hin dalagatti qalbii waan yaaddeetuma isinitti illee himuu sodaadde. Amma mee sodaadhullee isinii hima jedhee isinii bilbilee abba. Maali sila ta duraatu homaa itti ergaan jirtu sunuu waan nyaattu dhabdaan ijoollee waliin asitti mataan na dhukkube. Tammaa natti fuudhuuf amma achitti badda himoo kana akkana isin godha amma. Maali fuutummaa natti fuutu tun ijaartii duraa irratti. Abba isiin haateettu jallisaa isiin qabeenallee hin qabdi lukkootuma sanaa gurgurattu. Kaayyee. Asi fuudhaan ta birrii qabdu jira abba. Maal lukkuun faranjitti tagaafa kanatti bunaanaa bitattu jettee gaafa duraa bittee itti kennite mucaallu kadhee cabsee buuphaallee buusaan jirtu maaliin buna bitatti intalli? Akkasumatti haa qallabdee akkasuma cabduu sanuma hiiteetuma haa qallabdu abba amma asittani fuudhuu murteessee jira waan jettan naan jira. Ani waa takka keessan jiru intala tana irratti ani intala biroo hin fidu. Intala tana irratti hin fuudhe anoyifuu ganda isaaniillee gaafa sargiillee hin dhaqu tana irratti sii himeetiin jira. Maalidha lammaan biyya arabaa ka isin viidiyoo koolii jettee hima argaa jirra feesbuukii maalii kunoo gurbaan galgala ganama kiwunuu gaas bira asitti nu bira jiru Mustafaani akkanumatti janaan halkanii guyyaa atillee sanumaaf akkanatti amma fuudhaaf achiin ani keessan jiru nama biroo ergadhu hin dhaqwan. Abba akkasii miti mucattiin tidaatii illee hin qabdi kun asitti hojii bareedduu qabdi shintibeetii arabaa tanallee hin nadzafti dalagaa bareedduu qabdi abba isii fuudhuu wajeelee. Shintibeetiin arabaa tidaatii. Badaa mucaan badaa dara himaame as deemi ilma kee waan jedhun dhageetta shintibeetii taraddi. Ajaa'iba taasitti. Dikee moonaa keessaa hartu fuudhuu si wayya adhugaa siin jedha yoo ka fuudhallee ajamtu taate itti geette hin jarjarin dhalaan biyya achiitti galte kunoo asittuu irbaayimuu ta inni fuudhe asitti yaa galte afaan arabaatiin inni asitti afaan hin beeku kallii walli yoo jettu asin gara galtu dhalaa biyya arabaa ani sitti hin dhiisu. Abba tanuma wayyaa godha waa maraaf wantanuma laale abba afaan illee hin beekti ani hin beeka yoo galleellee afaan garagaraa dubbanna abba. Amma ka jedhu ani mucaa kiyya. Ati dhalaa achi dhiisi yoo galte anuu sitti fuudha yoo birriillee yoo inni jette lafallee sii qote kunoo kumtaala tokkoo fi madaabaraa fi unnaa lama taate gaaraa sunillee laftillee wayyama bayaa jirti waan bardeen gaddaa irraa maali wannummaan si fuudhaaf si jarjarte suuta dalagadhuu gali asitti sitti fuudha dhalaa biyya arabaa ani sitti hin fuudhu. Abban waan feetanillee gootan asuma fuudha abbaa kiyyaani nadhii isaanii kalaasi. Ani kalaasii keen beeku deemi akkumatti fuudhi ergadhu warruma duraan ergatuufi olii galtanii malee ani intala tana irratti lukkuulleen cabdee kasitti himaa jiru tuunu waan ittiin bultu dhabde maali naa jiraattuuf ati taanillee narra hiitte yoo boru kanama qabamtee sunillee galte tanallee narratti kuffisuufi. Maal gootarree isinuma rakkataa waa marattuu isinuma qabaanillee abbaa kiyyaan fuudhee karaa fuudhee yaada isiniin ga'e malee. Akkana niftuure agadi mimiftu jedhe namichatu dhageeffadhu mee mammaaka tokko namichatu dhugee lafaa gannaa irrooba waan hin falaqqisa yoo waan hin falaqqisu malee lukan fuudhu akkana niftu agadi mimiftu jedheeni achi tankaarfate akkana niftuure eega fuute kaa maal goona mucattiin amma si bira jirtii reetta fuute. Mucattiin amma ulfaa abbaa mana yaalaa deemte galgala dubbiftanii. Ni ka'u mallee oduman hidhatiin waaqa keessanii yoo laa ijoollee waliinonni jettanii. Ni kaanni baraafuu badee haapa ni kaa kamaaleeti ni kenni gaafa biyya galle ni kaanuu godhani. Maal taaree baluu ijoollee lama akkasuma argate eega fuute birriin qabdiimi. Birrii dambi qabdi birrii 3,000 qabdi. Maal anaallee waanaan ergitanii ree kunoo idaanii gibiriif madaabaraallee narratti baatanii. Birrii gaaf duraati ergitellee keessaa hin balleesse 20,000 haateellee dhukkubee kunoo isiillee haakimiin fide anallee
uffata illee hin qabu waan aan argitanii ree ammallee. Mee intala tana ni kaa'edhaa jiru abba intala tana ni kaa'eddee ka'eeti. Eegasii ulfoofte maal gootaani kaallee onnummaan hojii xaartuuf hin jiru. Gaafuma galtan maxxaanii alama warraa fiddaniiti. Dhiisinurraa waan haa ergi. Abba meelaa akkasii miti amma mucattiilleen abbaa kiyyaallee jetti ani teessan tana danda'an jiru abba. Adaa isittu maani anillee walumaani mee waa laalaan haa ergaa yookaan birrimaas jirtu tana balleessaan. Abba isiin alaa balleessitanii waan abboomaaf isin damadhullee hin qabu. Biyya sanitti illee galu ani dafqee asii isin ergee re'een baatisee akka hin taane ta'ee fuudhaa isin. Maalikaa gurbaa wanni ilma dhalchanii guyyama akkanaa kana nama xaxxamuu fi kumuma shanii irraa naadhaa mikaayoo achiillee naan ergine. Teettiinillee duraa wal fixaarraa bilrii ilma kiyyaa akka waan kophatti si dhaltee balleessitee naan jette. Isin dhugaa jette qofanna dhaluun ooltu. Maali dhibema isiitiif anillee wacii keessummaa natti dhuftu oo magaalatti argu waa shaayii godhaan malee kophatti nyaadhe ani achi na baafte addaatillee haate moolii natti kottuu galii horii keellee narraa oofadhu intala teellee ta duraa waradhullee hadharraa daanga baasi manaana kalaasi nagaan jiraadhu cufadhee jira bilbilaani sirratti maal jedha achi ba'ee waan haati gorsitu kuni hundi.